Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaayinaala kooti. Warri chaayinaala kana faaraa taatanii subscribe godhaa, maatii koo taadhaa, galatoomaadha. Hadda kun viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufeera. Baay'ee bareeda kan ta'e raayizii paastaa holiinii hojjedha. Paastaa kiyyaa amma sirriitti hoddaa. Yoo inni sirriitti magaallatee jedhee shunkurtii itti galchee achi shunkurtii wajjin hoddee achimmoo deebee raayizii itti godha. Hammadhuma viidiyoo nafaana turaadha. Ni jaalattanii abdiin qaba. Baay'ee bareeda isaatiin ni mi'aawaa. Kanaafuu nafaana tura. Amma kunoo akkuma argitan kana magaallatee jira. Yeroo inni magaallatee kunoo gubateera. Amma shunkurtii itti godha. Shunkurtii wajjinis takka nan hodda. Haga inni diqqoosii shunkurtiin kiyyallee sirri naa hoddamuufi amma kun akkuma argitan kana sirriitti akkana waliin geenne baay'ee mi'aawaa isaatii hojjedha. Yaalaadhaan jaalattanii akka yaalattan abdiin qaba. Amma kalarii Ruzii itti godhadhaa. Diqqoomasii kalarii manaa haa bareechisuu fi halluu isaa bareedanaa haa godhuu fi diqqoomasii itti godhadhaa. Diqqoosii itti baay'isuun barbaachisu. Diqqoomatti godhadhee qimamii baay'een fayyadamne ijoollee waan nyaachuuf jedhee yaa'u raayizitti qimamii baay'ee goona. Kanaafuu diqqoomatti godhadha. Amma raayiza kiyya dhiqadhee itti naqadheera. Isa wajjin illee diqqoosii nan hoddaa. Anuma faana tura. Amma kanumatti waliin geenna argitanii kalariin isaa halluu isaallee bareechiseera. Wanni xiqqishuu itti godhee kalarii ruuziiti. Amma bishaan ho'ifataara. Bishaan kiyyeen daffaa. Bishaan ho'aa itti gootan baay'ee bareedaadha. Ruuziin keenya dhiqamee waan tureef nu jalaa du'aa. Yeroo ruuzii keenya dhidheetiin teessifne bishaan ho'aa itti goone bishaan ho'aa saniin yoosuu nu daffeetiin jedha nu jalaa hinduu sirritti bareeda raayizii nu baha. Bishaan ho'aa itti goone baay'ee filatamaadha. Kanaafuu amma bishaan ho'ifataa jira. Amma inni hoddamaa jira. Itti neela qabachuudha. Amma bishaan itti godhadha. Bishaan ho'iseera. Yoo bishaan akkuma argite akkuma duraan isiniin jedhe sanitti yoo raayiziin keessan kubbaayyaa 2 ta'e bishaan kubbaayyaa 4 ta'uu qaba. Harka 2 caaluu qaba. Kanaafuu amma kiyyaa kubbaayyaa 6 kuni almost bishaan amma gara kubbaayyaa 8 yoonnoon kubbaayyaa 4 waan ta'eef jechuudha. Akkanatti bakka soogiddeetti godhadheera. Amma bakka nigaa amma suutenne ibidda ladhisne itti qadaannee taa'aa hagenni bilchaatuu fi amma immoo qimamii garagaraa akkuma qaniihanii qimamii garagaraa yaa qimamii manaa qabdaniini godhachuu ni dandeettanii. Qimamii manaa qabdaniini fayyadamuu ni danda'ama. Hundoo kan amma qabu gundoo barbaree fi paarfumii barbaree kan amma gubnee fi kalarii irdiidha. Kan fayyadame baay'een fayyadamne. Kanaafuu sooyaa sooyillee fayyadameera akkuma argitan kana. Amma zayitiidhaan kan hoddu hadha. Zayitiidhaan hoddaa bara lukkuu kiyya handaaqoo kiyya. Baay'ee bareeda isaati. Oovini keessallee galchuu baannee akkana zayitiin hoddannee baay'ee ni mi'aa. Gizee garii jijjiiramuu qaba. Yeroo hunda oovini godhuun qabnu baay'ee bareeda isaati. Amma akkuma argitan kana kun ruuziin kiyyaa bilchaatee jira. Ammallee hafuuruma isaatiin takka akkanumatti qadaadee nan kaaya. Qaaraa itti godheetiin qaaraa sana wajjin qadaadeetiin kaaya. Hafuurri itti bahu amma kun akkanatti itti godhadheera qaaraa kiyya amma nan qadaada booda olitti deebina nafaanuma tura. Amma kun akkuma argitan kana daanqoo kiyyaa bareeda ta'ee bilchaataa jira. Sirri bilchaatu qaba. Ibiddi keessa seenuu qaba. Lukkuun dheedhii ta'e baay'ee gaarii miti. Kanaafuu sirritti ibiddi keessa seenee hoddamuu qaba. Yoo sirritti hin hoddamne fayyaa keenyaaf gaarii miti. Akka fooniitii miti. Lukkuun dheedhiin sirritti ibiddi keessa seenuu qaba. Amma akkanumatti bilcheessa sirri agenne sirritti kun akkuma argitan kana sirritti gubateera. Sirritti kun gubatee xiqqoo ta'eera.
amma kunoo raayiziin kiyya argitanii bareeda ta'eera. ibidda dhumarratti godheetiin qadaadeera bilchaateera. amma meeshaa kiyyaa salaaxaa fi meeshaa koo qopheeffadheera. amma nan baafadha. baay'ee bareeda isaati. akka jaalattan abdiin qaba. kunoo baafadheera. amma lukkuu godhesanii irra naqadha. kunoo akkuma argitan kana asirratti irra godhadhaatiin bareeda godhadhee qopheeffannaa laaqana keenya. asirra kaadha. amma immoo dinnicha xiqqoosii hoddee ture zayitima saniini baay'ee bareeda ta'ee naa bayeera. dhiifama viidiyoo isaa sanitti mul'ifne. kunoo amma bareeda ta'eera. qaaraa irra naqadhee qaaraa bifa garagaraa kana bareeduu fi nimiyaallee baay'ee bareeda ta'eera. akka jaalattan abdiin qaba. raayizii baay'ee jaaladha. dhugaan isin jedha baay'ee namatti tolallee. haa nyaannu kuttaadha baay'ee mi'aawaa. kunoo amma immoo baafanneerra achumarraa waan fedhii keenya waan haga nu ga'u baafanneerra baay'ee bareeda. akka jaalattan abdiin qaba. viidiyoo kana jaalattanii laayikii godhaa sheerii godhaa isiniin jedha. viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu jecha nagaannaa tura. isin jaaladha hunda keessanuu galatoomaadha. nagaannaa tura.